fixattanii wal biratti humaa isinii nafne rabbiin kiyya yoo jee humaa rakkoon qabu aadiidhaanis niin jiraadha humaan. Arras borus iftaanillee akkumaan isin jagartee miti liinaa wajjiniin jiraan. Namni bultii namaa jidduu seenu booddeen tasaatis numa diigamti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa arrallee walitti deebineeti jirra. Kunoo liinaa biratti argama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee gama dacheetiin dhufnee jirra. Waan dhufeen isumaatu beekaa isa waliin katuurata. Daawwattoota keenya akkuma deengadda viidiyoo takka maxxanseen ture viidiyoo sana irratti komiin hedduun kaatee turte. Komiileen garaagaraa kan kaatee turte dhugaadha. Komiin ni jirti. Komiin sun waan itti kaatee qabdi takka faaratti ammaan tana waan liinaa bira dhufeef komii isin achi jala kaastanii fi wantoota deengaddanaa fi Abdallaan gara viidiyootiin walitti dhaadannee jira. Abdallaan halkan natti dawwalee halkan sa'a torban dawwalee yoo dhiira taate kottu gabbee naan jee maalii fi jeegzeen gaafadhu namnummaan jechuudha naa fi liinaa addaan facaasee sihii saayiba xiyya taataniiti fannisillee bira galcheesiti maal jee xiqqoo dubbate. Ani waa'ee isaa fannis nan naqu garuu dhimma xiyyaan hin dubbadha. Sanirratti jechuudha kan hin gabbee Khalee fi Khalee. Numeesittiin dubbadha. Yoom na bira dhuftee na gorsitee xiqqas taana. Yaani jechuun kana kan hin dhabe barra. Liinaa. Egaa guyyaa silaaleen gadda dhuftee biraankiin irra daleeyde sanu siin ariyee dhugaana fakkeessiteeti. Yaa. Akkamitti san durallee siin ariyee akkamitti atummaan na garagalchite ani namaaf garagala. Ani guyyaa wallabbee teessanii gaafa duraa isinitti walitti sanarra isaa jee dhufee teensi gaafadhee ture. Egaa guyyaa sanii gaaf deebii si wajjin godheetumaan hin araaramuu jeefirraa si ari'eemi. Yaa. Akkamitti dubaree deebitee atummaan na gorsuu dandeesse osoo rakkina kana gartuu. Kana ree wannummaan na dhibee hoo. Ajaa'ibuma qabaa wanni ani hedduu takka nama ajaa'ibsiisa. Wallaahi ani kijibaas hin jaaladhu. Dhuga walitti aaranaaf inni waan walitti aarreef inni nuuni beeka. Isa malee daawwattoonni nuuni beeka namni hundi nuuni beeka. Akkamisii jechuu danda'a. Amma halkan sa'a torba dawwalee yoo dhiira taate gabbee naan jee. Maaliif rakkinni kun? Maali Abdallaa rakkoon jirtu maaliin jeen? Namnummaan naaf ijaartii gidduu seenee daanuu harka lafa jalaatiin waliin garagalchee uusii saniifuu kana booda gartee miti magaalaa tana keessa waliin jiraanna kunoo viidiyoon inni maxxansanii jirti viidiyoo sana illee ilaaluu dandeessa. Magaalaa tana keessa atis mana keettis ni beekaa yoo naa fi ati magaalaa tana keessa wajjin jiraanne tokkummaa nyaata naan jee. Inuu viidiyoo irratti naasoo bilbilaan jechuudha hedduun addaatee ture. Saayibboon. Bakki dila kana fide atiin kun naquban qabdu maaltu kana hunda fide. Kana gaa sanirratti hin gabbee jechuudha. Anillee dhaadannaa dila san hunda kan hin dhaadadde liinaa waan hin jiru liin agartee viidiyoo sanatti illee. Agaree. Akkasitti haasoo dila san hunda wanni natti haasoo isaa kana hunda na dubbise malee ani liinaa wajjin dila hariiroo jabduu olii qabaaddeeti miti. Garuu hariiroo inni gidduu jirtu hariiroo obbolummaati. Dhuga akka obbolummaatti yoo namni nama bira dhaabbates namni keenya maal jaa ni jaalata. Tanaaf bira dhaabbatee jira. An bakka jaalalaa saniis hin geenye amma dura. Bakka jaalalaatis hin jiru. Maaliif yoo jettan ilmooti jaan dhabe. Bultii tiyallee ni dhabe. Aadita bultiillee rakkoo hin qabu. Bultii malees numa jiraatan. Osoo hin heerumne duraa waggaa dilesan numa jiraanne mokkam numa jiraatan ammallee. Garuu an wanni na gaddisiisee akkanatti na shakarsee nama maraachuu jiru maali? Waa'ee ilmootiyyaati. Liina ammaa waan takka daawwattoonni beeku qabu jira. Mee dhugatti liina ani waan kana jechuudha waan insiif Abdallaa addaan baasuudhaaf shirriin anta badhanii jira kaa'u wanni isin gidduu yaadanii jirti mee liinaa teenya. Antana quban qabu gaa bakka inni irraa fide isuma gaafadhu. Antana dhuga yoo ati na hojii haasoyte tana hunda keessa jiraatte bultii xiyyeessan hunda bu'aa namaa jee. Egaa ilmi namaa tokko fakkeenyaaf namni waggaa dheeraa kana waliin ture ilmoo mataa namaa walirraa qabu namaa jecha bultii namaan dhabu rakkoon tun fakkeenyaaf rakkuma deemu jirtu naan dhufeen illee mee akkami akka nama tokkootti Abdallaa keessaan dhaqee gorsee sillee fakkeenyaaf bilbila kaan normaal insira dawalee liinaa wanni kun hin barbaachisu galgala si bira dhufeetiin akkana waan takka takka hojjaasoo hinaa jeetiin beekadhu si bira dhufee guyyaa saniisi. Si bira dhufee si wajjin haasee guyyaa kanillee deebi'ee viidiyoo akkasirra dalageen ture. Aranta. Ani beekta. Anaaf inni nama biyya tana wal baree miti. Ayyee. Nama biyya takka wajjin dhufe karaa fagoo kana wajjin deemee dhufe naaf inni akka namaatti illee biyya tana keessa wal nama wal fuudhee miti. Dhugaadha ni beekna kan hundi. Kan hunda na godhee deemaa sin seene aadii akka fadee na godhu humaa rakkoon qabu ani humaa dhalaatee fi sumaan ta'u garuu ilmooti dirqama isinis akka nama tokkotti ni jirtanii ati silattuu eega kana jeesi arrabse. Ittis dubbachuun taatu fannis yoo taate mee fannis guyyaa takka itti ergee yoo ammaas isaa fi fannisis wallaluu baatan akka irraa naafuu niin gaafadha.
ilmoo teetillee jechuudha ammaan tana ilmoo manguddootti yoo himattees mootummatti yoo himattees ilmoon ta'ee siif fudhamti. Ani garuu immoo amma ni beektaa irra guddaa har'aan tana wanni na fideliina jabduutu agartee miti. Inumaan Abdallaan akkaanaan waan kana jabaadhee gartee miti. Akkaanaan si cinaa dhaabbadhee ilmoo teetis si wajjin gartee miti rakkoo fi bal'oo tana qoddadu na godhe maaliifuu ani obboleettii dhalaatiin qaba. Deengadda akkasitti kaameraa duratti waraqaa fuularra si darbuun isaa suni anaaf gadda tokko hedduu takka na gaddisiiste. Maaliif namni obboleettiin qabnes numa gaddaa bara. Yaa ani santu na gaddisiise irra guddaa ni beektaa. Amma immoo wanni akkasii haasawaa deengaddaa haasawaa keessatti akkunoo niin fuudhaa miti niin fuudhaa deengaddaa hoo jechuudha kan kan irratti dalageef kanaaf hin jee ammallee daawwattoota keenya waan isin taphee qabdanii anarraas biruus akkumaan isin hin jee liinaa wajjin hin jira. Hanga isin rakkoon tuni furmaata argattu takkatti duuban deebi'u. Maaliif yoo jettanii kophaa jirti mana isiitti baatee jirti mana dhabdee bultii dhabdee ilmoo isii dhabdee jirti. Isin waan biraatti hin fudhatinaadha. Namni fiifuu gadda kana keessa jiru amma dura waa'ee jaalalaa hin geenye. Anumma waa'ee jaalalaa sanuu osoo gadda keessa jiraachuu baaddeeyu maal hin jaa waa'ee jaalalaati. Yaa amma akka isin haadha mubaarak taatanii beekaa akka isin jaartee Abdallaa taatanii beekaa kaniin deengadda dilaala hunda kaniin haasa'e Abdallaan naasisiise. Abdallaan ammoo ammallee kana boodallee gartee miti dila hedduu na doorsisuu fi kana bilbilaan akkasitti na doorsisanii atillee gartee miti wanni kun akkan jirree ol baatee daawwattoota keettillee himta. Gama xiyyaa kadachaasin jechuun obbolummaa rabbiitan rabbiin wal nu barsiisee wajjin nu jiraachise malee waa'ee naaf dachaas waa'ee jaalalaa keessaas wal jaalachuus an bakka jaalalaatis hin geenye as boodallee waa'ee jaalalaa biyya tana keessatti niin ofa jeetis yaanne garuu naaf dachaas jidduu obbolummaa rabbii jira malee wanni biraa hin jirtu daawwattoota keenya isinis hubadhaa warreen namni hundinuu itti himeetiin jira naaf isa jidduu wanni takka hin jirtu. Abdallaan akkanuma firraan faca'u jira. Abdallaan waan ta'e hin beekne wallee nama isa hin geenye waatti godheensa. Isa ta'usaa immoo agarteemi akkanuma waan fedhe haasa'u jira malee naaf dachaas jirtu jaalaltiinis hin jirtu. Jaalaltiin jidduu jirtu ta obbolummaa ta kabajaati. Yoo san taate malee ta biraan jirtu gama kiyyaan. Haa ta'u immoo daawwattoota keenya Abdallaan jechuudha. Erga waan san godheen boodatti fakkeenyaaf wanni godhe yoo isa sheenessitee nutti haaruun qabu. Anaaf fannis keessattuu hedduu takka nu komatu jira. Fannis illee wanni inni komatuuf waan biraatiif miti. Akkamitti anuu shaaraa irratti ari'e ati ol neeyitaadha isa komachuu jira. Duba kun fakkeenyaaf ati akka bineensi nyaatuuf wanna goona. Garuu inni shaaraa irra na ari'e duba fannisi shaaraa irra na dhiisa obboleettii dalaa qaba. Akkamitti taateree daawwattoota keenya wanni kun ni taateree. Taatu. Saniifuu. Garuu ani ammallee dhagaa isinillee irra gataatiin daawwattoota. Ani mana isaatiin jira malee. Akkuma viidiyoo tiyyata dabartee irra jee ture mana na dhiiseen fannis bakka dalagaa jiraata. Na wajjin mana kanan jiru jechuudha. Garuu wanni isin beekuu qabdan an manguddoo biraa walitti hin ergu. Duura fannisumaan itti ergu anamma. Yaa ilmoo isii irraa fudhachuudhaaf jalqaba irratti. Fannisuma maaliifin isa itti erga? Kabajaaf mana isaan afi deemire anilleen Abdallumaan kabajaa haadha buu malee kabajumaaniin fannis itti erga. Fannisummaan manguddoo fudhatee isatti haadhaku. Fannisummaan manguddoon namni akka Toofiqootis isa bira ni jira. Toofiqis isa bira ni jira jechuudha. Hunda isaanis fudhatee wajjin dhaqanii akkasitti akka manguddoo takkaatti jechuudha. Haa inni diduu malee awwalaan osoo manguddoo gurguddoo bira hin deemne fannisii fi carraatuuf itti ergeetiin isaan amma saahiba jechuudha Abdallaa wajjin. Amma silaa diinee isaatii. Dachaas akka ittiin ergine ta'ee jira. Amma diinee isaatiin jira. Diinee isaatii beektee amma dachaas. Saniifuu carraatuu bifi fannis itti ergee manguddummaa isaanii didee harka haa darbu. Eegee inni manguddummaa isaanii didee harka darbe boodaan manguddoo biraa fida malee akkana jarjaree osoo xiqqeenyaaf naman tuffanne gartee manguddoon xiqqoon qabdu. Alla jahaniituma ollaa jaana. Yaa anammaa Liina. Saniifuu. Ayyeef dadme. Eegaan isaan itti erge boodaan nama biraa dhaqa garuu naaf dachaas jidduu uumaan jiran daawwattoota keenya Abdallaan akkanuma firraan facee waan fadhe haasa'u jira. Ani waa'ee akka duraan afaaniin dhuga baalageen ture. Baalagummaallee sabanuma kanaan tanuma nama jidduu eegale malee takka hin qabu. Saniifuu anno gama kiyyaa waa'ee naaf dachaas jidduu uumaan eegina. Akkasii gaa daawwattoota keenya akkuma afaan Liinaa irraa dhageessanii wanni naaf illee hedduu jiru obbolummaa rabbiiti. Dila san hunda wanni na haasofsiisee Abdallaadhaatu dila san hunda na haasofsiisee doorsisa inni jechuun bilbilaan akkasitti yeroo hedduu irra deddeebi'ee waan jeesantu na aarse. Ani isaan lameen jidduu waan hin qabu bultii isaanii facaaseefis waan harkadhu hin qabu.
bultii namaa diigamtutti nama gammadu nama diigu akkuma kiyya kana ta'a. Yaa. Ifuma fi ni farramsa. Namni bultii namaa jidduu seenu booddeen tasaatis numa diigamti. Rabbiin nama bultii namaa keessa seenuus nun godhini bultii namaarraa nu haa eegu. Teenya keessatti dandeenyaan na deebise. Dadhabnaanoo khalaas fixattanii wal biratti humaa isinii nafnee rabbiin kiyya yoo jee humaa rakkoon qabu. Aadiidhaanis ni jiraadha waan ta'u ilmoo tiyya bichaa fudhadhee anaaf ilmoon tiyya wajji jiraanna jechuudha. Linaan amma daawwattoota keenya waan takka isinillee dhiifama naa godhaadha. Dhiifama iddoo takka illee ammallee dhiifama wanni linaa bira dhufee dhiifama isin gaafadheef viidiyoo deengadda waraabne sanii anaa fi Abdallaadha Khadir san hunda kana dubbise. Abdallaan jechuudha fi waan hin taane dubbatee waan hin taane afaan na baase. Kana booda yoo sii fi liinaa viidiyoo wajjin waraabdan muraa mataa keetii siin ajjeesaa naan jedha daawwattoota keenya. Siin ajjeesaa naan jee isinillee ragaa ta'a liina ani yoo qeensina irraa cabe gartee miti Abdallaa irraa gadi hin bu'u. Laa silaasii fi isa jittuu dhimma maaltu waliin nu fida. Atiin kun nan jaalatta obboleessaatti amma saati kalee baate yoo ati na jaalatte fannisii fi carraatuufis na jaalatan jechuudha. Yaa ati kalee baate obboleeyyaniittiin isaan kabajade kaleen manaa deeme har'uma giseen jaalale eegale. Akka miree sammuun tiyyatunuu maal na taate. Akkasi saniifuu daawwattoota keenya Abdallaan eega waan dalage eega liinaa manaa baase booda sheenaan itti dhufte. Ammoo namni tokko fakkeenyaaf bultii namaa diigamte irratti namni gammadu yoomiyyuu hin jiru. Namni du'a namaatiif gammadu hin jiru. Akkasii amma liinaan jechuun bultii liinaa diigamte irratti liinaan ammoo haasa dhabde takkaffaa bultii si dhabdee ilmoo si dhabdee jireenya si nagaan duraan gaggeeffachaa turte dhabdee sammuun si jeeqamtee akka malee jechuudha. Kunoo asuma ta'ee hojjirti mana keessaa hojjirti. Anillee jechuudha takkitti eegumaan hin dhufu jeen wannummaan feete sunu haa dhuftu akkamittiin guyyaa rakkoo biraa fi gaafa bal'oo bichaa bira dhufaa haja'u gartee miti. Rakkoo fi bal'oo isii wajjin qoddachuudhaaf har'aas baruus ani qophiidhaa jeetiin qomatii jedhaadde dhufe sodaa Abdallaatiif ani liinaa biraa fi namni Abdallaan kana booda liinaa biratti sin harkin naan jehusi anni narkama har'aas baruus iftaan illee akkumaan isin hin gartee miti liinaa wajjin hin jiraan. Wajjin hin jiraasi yeroo isin barbaadetti rakkoo fi bal'oo isii wajjin qoddachuudhaaf qophiidha gara fuulduraaf ittillee if duboon na deebisaan jirti. Dhaabbatteef nan jaalattu galatoon. Afaan hinjechuu keetiifuu galatoon. Namni obboleettii wajjin dhalate intala dhalaadhaa tashaara irratti abbaan manaa irraa gabbaase bakka isiin dhayitu hin jirtu as obboleessin jirtu. Egaa obboleessin jiru haadhin jirtu obboleettiin sin jirtu yeroo sokkite namni kun eessa dhaqaa waan jaamu manaa gabbaase ilmoo irraa fudhate garaan si bakka lamate. Eessa dhayite yookaan mana dhiisee fi irraan baane takka yookaan ilmoo sii kannee fi ilmoo sii fudhattee bakka dalagaa deemtee araba gallee kadhattu gartee miti bakka dalagaatti ilmoo sii wajjin jiraatti. Amma akkamittiin dalagaa sanuu deemee jiraadha. Kunoo ayyee amma akkana kana hundaa jira. Ilmoo tiyyeessan ijaan agaruu hin fedha. Amma asitti ilmoo bilaashima fuudha malee ilmoo hin danda'u. Mee ilmoo fakkeenyaaf haati jechuudha ilmoo hin dadhabdu. Abbaan ammoo ilmoo asirra kaatee dalagaa dalagamu ilmoo tana qabame haati akka feetee hoo taate rabbii duraan dandeessee guddifatti. Saniifuu daawwattoota kan jiru. Dhugaan jirtu tanuma. Wanni naaf illee jirtus tanuma. Ani immoo dhiifama naa godha. Dila san hunda kan inni itti haasa'u Abdallaa kan hunda na dubbise. Isin akkuma agartan kana nama rakkoo ta'e jechuudha ta'u jiru. Yeroo ammaa kanatti nuti rakkoo isitti furmaata yeroo nuti rakkoo isaanii tanatti furmaata barbaadu jirutti as deebi'ee anuma diina godhatee anuma rakkoo isaaniitti ganama galgala jechuudha jidduu deemee manguddoo gosa biraatis deemee akkana nama mari'achuu jiru kana addeebi'ee sihi namnummaan jaartii ta'e naaf jaartii adda baasee jee kan na komati inni kana komachuu jaartii osoo dhiisee yaala afaanin dawwaliin addaatitee na arrabsee liinaa hojii yoo argamte kana booda siin ajjeesaa naan jee kanaaf jechuudha siin ajjeesaa isaatiif hin du'anii sodaa isaatiif illee waan hin silaaliinaa jiraa dhaabbachuu danda'uuniin duba deebu inni duba deebu yaadaanis ta'e waan isin barbaadu hundaan deeggaruudhaaf qophiidha har'aas boruusi hanga isin rakkoon tuni furmaata itti dhuftutti furmaana argatutti yookaan mana isitti deebitee mana isii waan nagaan jiraattu taakka yookaan ammoo ilmoo isii fudhattee ilmoo isitti wajjin jiraattu lama hanga wanni lameen tun adda baasu takkatti waa lama callaa tagaan sun tanaa daawwattoota keenya isinitti illee dheeresine kunoo dhugaan jirtu tana liinaa teenya gama daawwattoota kiyyaa waan dhaammattoo qabaattee dhaammadhu si jedhu. Ani waan takka waan dhaammadhu illee hin qabu akka siifi dachaas jidduu akka Abdallaan juufanaa jiraa jaanii sittis naarri gartee. Sanumaan dhaamaaf an garuu duraanuu na jibbanii tiyyaa na jibbanii rakkoon qabu waan isaan na jibbaniif isaanumaatu balleesse akkasiitii dachaasitti akkan aarri bichitiin isinii dhaama gama kiyyaan nageetti isinii jira. Akkasii daawwattoota keenya wanni isiniif inni dhufne xiqqoon teenya tana fakkaattee inshaallah
hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagaan nu turaan isinin jaa.